bakka anjiru bakka angalu bakka arrafu bakka anka'u mootummaan biyya kana bareechee beekaa jechuudha. Profeesar Ahmad Cululleen gara kamittuu dhokachuu hin danda'u, dhokachuufis hin ta'u. Abbaa maatiiti, abbaa dhiiraa fi shamaraati. Profeesarri keessan waan akkasii waan akka amma duriyyeen taraa miidiyaarra deemtee Ahmad dhokatee maarree ta'e eessa dhokata Ahmad? Garamittuun dhokatu Ahmad. Garamittuun dhokatu. Ummata keenya ammoo ummata sikkoo mandoo ilmaan arseetiif. Gaafiin nu isin gaafannu, gaafiin nu adda durummaadhaan isinii dhiyeessinu waan waggaa 3 dura dabre akka Ahmad yookaan Profeesar Ahmad Cululleetitti waan dhuunfaa yookaan obboleessa kiyya ka garaa keessaa waliin dhaladhe ilma abbaa kiyyaa yookaan ilma abbeeraa kiyyaa yookaan ilma adeera kiyyaa irratti rakkoon raawwatameetii miti. Ilma arsee tokkorraa qaama isaa surree irraa baasanii yeroo muka jiraa itti oofan nutti dhagayamee ilma keenyarraa difeensi goone. Ilma keenya akkasitti dararameef gadda nu dhagame ibsanne. Ilma keenya rakkoon irra gaheef gadda nu dhagame ibsanne. Lubbuu namaan balleessine, naman ajjeefne, bakka yakki dalagamees hin jirru garuu ilma keenya qabameetiniin yakkisuu kaneessaan irra raawwatame sagalee taaneef. Imbaasii Suudi Arabiyaatitti, mootummaa Suudi Arabiyaatitti iyyinee sagalee taaneef. Eshi yaa warra sikkoo mandoo warra arsee ilmaan arsee manguddoo arsee qeesii arsee abbaa gadaa arsee waan san dubbachuun kiyya yakka. Ilma keessa yeroo sanin muka jiraa duubaan dhaabatanii itti akka godhan san irratti miira keessa galee dubbachuun badiidha. Badii jettanii kana yoo murteessitan dogoggoraa jechuudha. Badii jechanii yoo kana murteessitan gaafa Jawaar Mohammad mana hidhaa seenee Jawaarii sagalee taanellee badiidha jechuudha. Akkas taanaan akkasi fudhadhaan. Gaafa Jawaar Mohammad biyyatti galee waggaa 2 mana hidhaa seenes Jawaar Mohammadiif sagalee ta'uu kanaafillee nu kasasa kotta. Kotta saniifillee nu kasasa. Tokko maa dubbiin. Suudi Arabiyaa keessatti yakka ilma keenyarra raawwatameef sagalee taane. Waan biraa ammoo nama najjeefne, nama tumne, bakka yakki itti raawwatame hin jirru gaastii keenyaafillee nama tumsiifne. Jawaar Mohammad gaafa inni hidhaa ture sagalee taaneefi turre. Saniifillee kottaa nu kasasa. Maaliif Jawaarii sagalee taatanii? Maaliif gaafa Jawaar mana hidhaa jiru Jawaarii iyyitanii? Saniifillee fotoo keenya maxxansaa nu kasasa. Akkanatti ammoo badiin gara fuulduraatti dalagamuuf ilmaan arsee nama isiitti sagalee hin taatu. Dhugaa isinitti hima. Haala kanaan garaa walitti jabaachaa yoo deemtan waan dharaatii yoo ummata keessan dura dhaabbattan ilmi keessan rakkoo dhufetti yoo waan sanirraa dubbate waan san dura dhaabbate fuutanii ilma keessan yoo xilaataaf dabarsitan ilma keessan yoo lubbuu baastan amma booda namni waa'ee keessan dubbatu hin jiru. Jawaar illee amma booda nuti kaleessa akkaan jaalannaa nama keenna jennee irraa dubbachaa turre. Nama kamiyyuu rakkinne nama keenyarra ga'uuf iyyaa turre. Har'a isin ammoo fuutanii waan saniif nurra duultan. Sanumarraa akka ka'e gaastii namaa yoo seene akka yoo gaastii si bira seene saniif jecha fotoon kee maxxanu diimaaf akka sodaattan garuu. Agar wadirasii sodaattan rabbi jedha. Eshi maa sodaata qulqulluudhaa miti ati. Qulqullummaa keetitti hin amantu ati. Eega qulqullummaa qabaattee maaf sodaatta? Mee namni Ahmad nama ajjeese Ahmad lubbuu namaa baase jettu ati dhuguma dhalattee dhiiraa kottu na dura dhaabbadhu. Yakka barati Ahmad nama ajjeese jechi jedhu kun akka si gaafachiisu beektaa seeraan. Lubbuu namaa baaste Ahmad jechi jedhu kun akka itti si gaafachiisu beektaa? Ragaa tokkoon alatti shira xaxuu hin dandeessu habiibi. An biyya firiidamii keessa jira. Haqa tiyyatu na baasa. Ummata biyya Arabaa keessa jiru miskiina sitti hin fakkaatin. Haqa teetu si baasa. Ayya akka yoon qabaanne akka maana godhuun hin danda'amu. Kanaafuu ufii keetii waan na jibbituuf ufii keetii waan nan jaalanneef Ahmadiin kassasuu barbaadda. Asirra teettalaa. Hin jiru waan akkas jedhu. Iddee akkamii ol kaatanii tuniini ati lubbuu namaa balleessite namaan jetta. Itti gaafatamta warra jecha kana jechaa jirtan. Nam tokko ol ka'ee ati nama ajjeefte namaan jechuu hin danda'u. Na argitee jirta? Gaafa nama ajjeesu. Na argitee jirta gaafa nama tumsiisu. An ammoo miidiyaa kiyyaan wanni barbaade dubbachuu mirga guutuu qaba.
biyya faranjii keessatti ayyama qabda hanga lubbuu namaan baafnetti miidiyaa keetii waan feete alba'uu dandeessa. Kana beeytanii garuu inda'uun garii namaan bantee ahman mana keessaa iyyuu hin ba'u. An guyyaa takka dalagaa dhiisee hin qabu. Guyyaa takka dalagaa dhiisee hin qabu. Sanumaa dalagaa 2-3 hojjedhaan. Mee maal jettatem? Ganama sa'a 6tti bahee sa'a 16tti mana gala. Sa'a 16tti malee manatti galee sa'a tokko booda ammallee dalagaa deema. Ati ahman mana ciisa. Maa mana ciisa maa? Maa mana ciisa. Dhugaama isinii fakkaata wanti namni gariin dhufee xibaarii isinii oofisan. Dee biyya kana keessatti mirga qabda dubbachuu. Wallahi dhugaa sitti hima. Mirga guutuu qabda dubbachuu afaaniin. Haga nama rukunnetti, haga nama tokko boksii funyaanitti hin kenninetti, haga nama tokko dhiitoof kaballaan samii keessa xibbe ittiin hin taphannetti yaadaan dubbachuu mirga guutuu qabda. Yaada keetiin falmachuu mirga guutuu qabda. Yakka nama keetirra dalagamu falmachuu mirga guutuu qabda. Hanga nama dhooyinetti, hanga nama rukunnetti, hanga dullaadhaan nama reebnetti, hanga kaballaa namatti hin kenninetti, hanga boksii namatti hin kenninetti, hanga boksiidhaan nama akkana hin goonetti mirga guutuu qabda. Dubbachuu namni si dhoorgu hin jiru. Gaafadhaa uummata biyya faranjii keessa jiru. Mirga guutuu qabda dubbachuu akka barbaadetti. Yakka nama keetirra raawwatame ammoo falmachuu mirga guutuu qabda. Obboleessa kee jiraa dhaabanii mukatti oofan kun yakka. Kanarraa dubbachuu mirga guutuu qabda. Obboleessa kee jiraa mormarraa muranii dubbachuu mirga guutuu qabda. Obboleessa keetiif falmuu mirga guutuu qabda. Obboleessa keetiif azzanuu mirga guutuu qabda. Miidiyaa keetiin gabbaatee wanti kun yakka. Obboleessa kiyya kanatu darare. Namni kun seera dhiyaachuu qabattee mirga guutuu dubbachuu qabda. Hanga nama rukunnetti, hanga nama dhiinnetti, hanga nama kaballetti, hanga nama tokko tartee nama tokko harkaan hin dhooynetti seerri si ayyamaa jechuudha. Amma isinii galee dubbiin kun. Kanaaf jecha warroonni ahman nama ajjeese maarree godhe jettu ati mataan kee yakka keessa of galchaa jirta. Dhugaa sitti hima. Waan irraa aarii qabduuf dharaan naqasasuu deemtaa jechuudha. Ahmad irraa waan aarii qabduuf dharaan itti deemaa jirtaa jechuudha. Wanti kun si gaafachiisaa beeki. Hin irraanfatin isii tana. Ahmadiin ragaa dharaatiin kassasa jettee lubbuu namaa baase jettee waan hin taane keessa galtee itti gaafatamtaati mataan kee. Mootummaan biyya faranjii kunii Awurooppaa kana keessatti ragaa qulqulluu qofa sirraa barbaadan. Ahmad nama ajjeese yoo jettee sa'atii meeqatti ajjeese? Guyyaa kam ajjeese? Maaliin ajjeese? Akkamitti ajjeese? Kana hunda dhiyeessiisiin jedha sirri. Akkuma dhama miidiyaa irra dhuftee laayikii ta'e funaannachuudhaaf feemmasuudhaaf foloo kee butatuudhaaf miidiyaa irratti tuu jettu kanaaf dubbiin. Kanaafuyyuu afaaniin haasawuudhaan ammoo mirga qaba. Dhugaa sitti hima. Kanaaf jecha waan akkasii baradha isiniin jechuu barbaanneeti. Tokkoffaa irratti mee ibsaa kana ol galchee gaafadha. Viidiyoon as ba'i. Viidiyoon as ba'i. As ba'i viidiyoon dhiira moo dubarteeti? As ba'i viidiyoon. Coollee dhaggeeffadhu. Viidiyoon as baata moo as hin baatu? Viidiyoo yoon as ba'e booda jawaar poostii na godha. Bayas viidiyoo sodaattuun hin galatiin jedhu. Poostii waan na godhanii biyya qaban yakkamaadhaati maal. Sodaattuun cooma nyaattu ka jedhan akka keetii kana. As baata moo as hin baatu viidiyoon? Jawaar poostii na godha as hin ba'u akkamatti na haasawa. Yakkamaadha. Anamma wanni naati birraa falmatu kuni. Viidiyoon as baata moo hin baatu as? Viidiyoo yoo as hin bahin minuutii irraa sin kaasu. Laala warri jala jirtan. Namuma viidiyoon as bahin wajjin dubbachuu hin dandeenyetu ahman nama ajjeese olii gaffii kee gurbaan kunam. Seera biyya. Uskuti. Nama ajjeesuu labseefi namni ajjeesu. Uskuti yaa kijibdu. Gasib yoo adabaan as baatee viidiyoo na waliin haasofte ay si baasa. Yookaan kilmaata kan gootu. Kilmaata kan gootu. Viidiyoon as hin bawan harka dhiigati wajjin agaatti. Shi bade asi sodaattu. Harka dhiigaa maal argite? Kijibduu akkanaa kanneen dadhabne ula akkanaa kanneen. Shuuf argitanii mi'a? Mucaan kun amma miidiyaa kanarra deemee Ahmadiin harka dhiigaa jedhe. Wallahi harki kiyya bilisa. Dalagatee jiraataadha malee dhiiga namaa keessaa harka hin qabu. Afaaniin ammoo mirga dubbachuu qabu. Iddee maqaa nama balleessa olii gaffii kee wixxir jedhee viidiyoo nurra hojjetee sagalee nu jijjiiree ittiin shaqqalata. Maal jettame? Wallahi gurbattiin ibsaa jedhamtu ture bara.
osoo jawaar fotoo isaa maxxanse kuni jiraa lubbuu ufiif baasa ofiisaati. Sodaattuun kun mee amma laala viidiyoon as ba'uu sodaate. Tiktokii kanarra feesbuuka kanarra deemee namni sagalee jijjiiree sagalee kennatti qoosu sagalee namaatitti ashoofu gurbaa ibsaa jedhamu kanaa jechuudha. Kanumaanuu afaan guuttatee Ahmad dhiiga qabaa jedha. Dhiiga maalii qaba gurbaa balagee? Deemaa jettee waan akkana qabu dubbatta. Jawaar Mohammad yoo taatellee bar fotoo kenna warra aarii nurraa qabutti itti erge malee Jawaar nu wajjin rakkoon qabu habiibi sitti maan. Jawaar Mohammad mataan isaa. Fotoo kiyya namni Jawaaritti erge nama na jibbu akka ta'e hin beekan. Akka nama na jibbu ta'e hin beeka jaba. Sirriitti jechuun jala sararee sitti maan. Kanaaf jecha waan hin jirreen fakkeessina. Dhugaa hin jirreen dubbatina. Haqa hin jirreen dubbatina. Ololan oofina. Ololli isin hin baasu. Nama tokko irratti shira hin xaxina. Dhugaa rabbi isinitti himaa. Shira xaxuun isin miidha malee isin hin fayyadu. Kanaaf jecha ani wanni an dubbadheef ifaa jira. Lubbuu namaa baastee Ahmad akkasii maarree waan akkanaa keessaa baya. Olola akkanaa kana keessa baya uf baasa. Namni ammoo dhugaadhaan yeroo sanitti waan ta'ame beeytan waan kana keessa akka wanni hin jennee jechuudha. Isini galee kanuma isinitti himu. Viidiyoo rasbay. Amaju. Viidiyoo banadhu. Hayyee koo egaa baratara kun shurraabii baratara amajjirullee qullaa jira. Eshi qullaa ciiftaa gammasaa kana. No ispoortii irraa gee magaalaa jimbeetiidhaa galaa jira. Okay asbay bakka godhadhu as deebisi deebisa gad si buusa. Hattuu akka keetii kana qabuudhaaf xirratiin nungoon hin jiru leeba. Okay gad viidiyoo asbay. Amajjirullee bitti baarsa wayyaa'u. Yara garguroo. Amiin bal mangistii. Viidiyoo asbay. Viidiyoo asbay. Hayyee boos. Viidiyoo asbay raggataa rakkoon qabu. Okay ne mana. Gad si buusu re. Dhufee aadaa. Yoo battaanu. Gadi bu'i. Yoo onneen qabaan gadi bu'i.